kan keenya ta'e illee nullee kanumadha kan goon. Namni bu'aan badii balleesseef illee yoo adabame boqqolloo muka lamaaf jettee taa'ii ka'edhamtee akka salphachuun qabdu turte. Haadhi deessee guddisuutii kaatee oolmaa ishee nurraa qabdu gaa gatiin haadhaa kanaan tilmaamamaa jechaadha dhugaa dabarsitee of laattee. Kanaafi haadha koo kanaafi birrii 30,000 gashaaf. Thank you Soye. Leunat itti xiqqaata haadha kanaaf kan mana binnee kan manatti gashinee kan isheen borganama ijoollee meeqa gargaaruu dandeessudha. Ijoolleen kun borganama genereeshinii itti aanu kan biyya bushu ta'uu danda'a beektu dhugaa ani baay'ee dubbachuun barbaadu laphee koo baay'ee cabee baay'een gaddaa kanarraan kan hafe immoo qaamni seeraa haadha akkas godhu kuni utuu adabamee utuu gaafatameeti haadhaadha nan beela'edha qoonqoon afaan hin qabu qoonqoon ijoolleedha ijoollee xixinnoodha daa'imi obsiin beektu daa'imi turiin beektu daa'ima waan keessa jiru beektu fidii malee beekan beekta ijoolleen xixinnoon naa kenni naa fidi nan nyaadha malee obsiin beektu beekta kan ammoo nama daa'ima qabutu beeka. Haadha gaafa taatu harka kee keessaa gaafa dhabdu beeta qadabu koon gaafa duwwaa ta'u gaafa waan qixxaa qixxofteetti kennitu dhabdu gara kanattidha kan isheen deemtu kanaafi adaraa waaqa isiniin jedheera hundi keessan amma dandeessanii qursii keessan masaa keessan dhiisaati ijoollee kana akkasiin gargaartanii barbaada ijoolleen kun immoo borganama guddatanii namoota isaaniin gadi namoota amma darajaa isaaniirra jiran ga'uu isaaniin guddisuu danda'u gargaaruu danda'u wal gargaaruu jechuun isa kanadha dhugaa baay'een isinitti boonee galatooma hundi keessaniyyuu fayyaa ta'aa isiniin jechuun barbaada adaraa gargaarsi keessaniin dhaabbatiin. Alaa kana dhukkube amma gaa challenge eegala afan challenge na eegalu abdii keetachoo dhufeera waan ta'eef qo'e singal chaabdii koo hundi keessan al tokko mana fooloo gootanii warra gastii irraa guutu fooloo naa gootu tokkodha akkaawuntii keessan agaltu sana booddee sheeriin hin dhaabatu membariin hin dhaabatu dhageessanii warra gastii irraa guutu fooloo naa godhaa. Mubarak obboleettii teena Soyee takuma 30 kenne jette tana. Mubee sabbar zeenaa alle. Eshi Ustaz Saad dubbadha. Achumaan fooloo deemsa Ustaz Saad. Immirkanoofne ragaa eeggataa garuu namichi gocha kana irratti raawwate to'atameera jedhamaa jira. Mirkaneessinee ragaa dhaabbatanii. Kasi kuno. Warra gastii irraa fooloo naa godhaa warra gastii irraa fooloo naa godhaa. Hintoo hatamallee hin mirkaneessinallee. Obboleettii teena takuma 30 amma haadha teenaaf kennite ulfaadhu kabajamii hireen sibira haa guutu nama namummaa qabutu nama qalbiin isaa laaftutu nama rabbi qalbii isaa laafisee nama namummaan kabajutu akkanatti ammootu kennee haasawa bareedaa kana haasawa ulfaadhu hedduu. Haadha keenya Soyeeni quxisuu keenya taatus biyya kanatti haadha keenya wallaahi. والله العظيم أنا فادا نما كم خرج لابد بشان متي سوين أنا فادا كوت والله العظيم وان يعني كنا دبتون نندو عمري سينو فريداتو سين هذا يساتي إيه كمالهم دايركتلي غلطهم ورا كستي رافولونا كوتاني ممبريتاتي challenge جمرة ميرا موبايل بانكينج كذا لگا उनके हम कितना बिके था चुना देवताला इश्श موبايل بانكينج रासें नुका Alto kodi fama wajin. Abdi apa borgap mobile banking gira seno fani. Ko risitin kuni risitina targartu kanamma TikTok ko ran fela ko dunti. Garage abdi apa borki challenge e galu fani. Koi Mubarak yero to community ko dadati. Bilbilla balangana ergamera. Mirkaneeffachuuf. Hayyee. Hello. Oh, akkam jirtu? Jirtani. Naguma. Balaat. Alex Taayeen jedhama.
Kada media wasa kana ni gafi tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiisa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri na janyatu mana murtiitti hin dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin. Amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila baalangaati dhanina erganii dhugaadha. Dhugaadha amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti irraa itti banamee faraarra. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati wabii nageenyaatti beeknaa. Namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerritti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti. Maqaa poolisootaas maqaa qaama nageenyaas hin balleessu waan ta'eef isin nutis namoota akkasummataaf quuqamanuu qabna jenneeti kan nuti iyyataa turre miidiyaadhaan kan nu iyyaa jirru galatoomaa ulfaadhaa. Kun suuraa fi wanta garaagaraa isin erguu dandeenya barbaachisaa taanaan. Ayyee waatsaappiidhaan na ergaa ragaa uummanni ragaa barbaada akka to'atame waan ta'eef to'atamuusaa waatsaappii ni qabdanii kanaan. WhatsApp illee ni jira wanta jiru hunda yaada gabaabaa waliin abbaadangaa aanaa dalloo mannaati. Isinis karaa miidiyaa keessanii ibsa baasaa sagalee hawaasa keenyaa dhageenyee komii isaanii arginee gochi raawwatame kun dogoggora akka ta'e hubannee namicha kana seeraan to'anneerra kan jedhu isinis miidiyaa keessaniin ibsa baasaa. Isiniifis galataa uummanni illee isin galateeffata. Borus akka akkanaa akkan hojjetu. Suuraa nuuf fuudhe Alex. Ayyee suuraa waatsaappiidhaan na ergaa ammuma galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalannaa isin kabanya. Alex suuraa nuuf dhigottu deemi suuraa nuuf dhigottu suuraa nuuf dhigottu dhoorani. Bira keenya bannaa taasisa keenya. Wayidee. An jireenya koo akka gammadee. Hin dandeenya bakka. Jireenya koo akka gammadee hin beeku. Wallahi dhugaatiin hin jedha. Dhugaa lafaan hin galanne. Imimmaan keessa lafa muudee bara. namni namummaa qabu miidhama akkasii argee hin callisu. Galatooma warri dalloomanna galatooma. Baale jadi barkaate galateeffadhaa. Wanti tagaalaam. Tatti fufna amma suuraan nuuf jabaadha. Sooyyee kiyya galatoomi sooyyee ilmoo namaa haadha nama hundaa rabbi siif haa kennu ijoollee keera rabbi si haa bulchu. Mubaarak eenyu fidutti afaaniin akkaawunticha namni tokko himaa. Himu fanii chaalenjii fudhachuu naannoo dhawwitaniin tokkummaa. Chaalenjii itti fufna mubee qoy warra deeggarsa gurguddaa taasise kana sooyyee kana dabalatee atis nama foloo goisus taasisa hundumaa. Mana foloo godhaa jalqaba sada booddee akkaawuntii haadha keenyaas hunda kana foloo godhaa. Mallattoo ida'uu maqaa fuuldura jiru balleessaa. Footoo siniif daarraam harka isaa hidhame haadha keenya dhiite kanaaf foloo godhi yoo gammachuu qabaatti. Wallahi hadda follow ngone tanan manas warra gastiras hadda follow ngone tanan isini quqama wayin qabdan calluma ittani wal geenye jechuudha humna qabnan akkasi kuno let's go kana kuno kana barbad follow that is balaw lalarto Omani birri kennara bolo odeeffannoo hin fidee dhufa na deebista bakka koo duwwaanaa kaa'e hin galchinna. Ishi. Dhaggeeffadhaa. Amma mobile bankingii keenya irra seenna. Amma memberii giiftii naa kennaan jenne memberii naa ta'a memberii kana naa ta'a memberii maa hin bettu baariyaalii kaasa maalan si soba. Thank you sayyeeko. Memberii kana naa tuqaa maaloo. An giiftii naa kennaa siniin jedhaan jiru. Memberii tuqaa. Baariyaalii kaasa baariyaalii mana akkaawuntii irratti mul'isaan oole. Namoota hedduu tura siitii natti ergaa jira. Obboleessa keenya Alii kan jedhamu birrii 2,000 galchee waasaappiitiin ergeera. Karaa messenger karaa tiktok illee namoota hedduutu natti ergaa jira. Birrii 5,000 birrii 10,000 birrii hedduu ergaa jiru. Thank you. Na dabarsaa Facebook irratti maxxansaarra. Amma akkaawuntii waliin dhannee chaalenjii birrii 500 ila 5,000 jedhuun. Challenge birri di bashani koppa meme ustasad male saya ya jedhanu Shesadi ne sage nye baje de guranu abusanu Muhammad thank you mamme ko Mube Shesadi ne sage nye baje de yero ko guranu abusanu ishi thank you mamme dhaggeeffadha kuma tokko qoyga challenge birri di bashani ko ti jalana seenaa dara birri di bashan qophai
بري بشاشن أمس ما تو challenge كوما توكو بسم الله جبادا أفرتامي جا أستاذ سعد تيكالا منا كنا نتيم تبري إدينو كيني challenge كنا كوما توكو نقدي بانكي دا كوما توكو التاني أفرتامي جا صدومي توكو أفرتامي جا سدتامي أفر سجل إرندي بيا كوما توكو إبشة شيء نرتيجا ديسا بليز نمني بيتوكو أدراها دكيتي أدراها دا سيديسي نما دي باتو كونجريمان نمني بيتوك كتين بريدي بشة شنغالشا يول غمان جمد دغن كابامي سكالي تاني لفا كامني برباني سيني بني إيني يسيسني موتمان والله غارا أما غدات غلطوما متان دا بدي سيغالتي فدا كناف وري غمدان دي بشاشن إنا إداغلوني إسيني مو دي غرامتي مانا سيتيكال كي ورب بيدي كوما توكو أبورتامي جا صدومي توكو أبورتامي جا سديتامي أفر سجل سعد علي ميري سيتينا إرغا إران ديبي أمس سدوما كوما توكو أبورتامي جا صدومي توكو أبورتامي جا سديتامي أفر سجل سعد علي تقول ديبي ومس galchaa jirtu dheerab diiqa baadhi bashashan galchaa jirtu dheerab diiqa baadhi isiitiin argaa isinii baneera inboxii koo tiktookiin koo meseejiin isaa banaadha kuma tokko wayyee waan haaraa obboleessa keenya tokko tiktokii koo kanaan dhufee miisejii naa barreessee birrii 10,000 galchee ergeera rasiitii maqaan feesbuuka isaa Widaad Khalil nu ergaa 10,000 galchee ergeera. Widaad Khalil kana waan beekutti fakkaata. Ela kana tiktokiin sala kuna. Koi ittiin galagashaa kaamera takka kwa. Sorry difam. Masha Allah tabarakallah. Masha Allah tabarakallah. Abdiin nu fela gashaa abdii gata kacha. Munira hojii hojjedha. Achi galagashaa yoo wallaaleera no. Siin erga baqa achirratti. Na erga polisii. Maammeen birrii 20,000 jedhee birrii isaa galaa jira. Maammeen amma bu'e. Mubarak. Wayyee. Maqaa armee kanaa natti himee abbaa langaan na gaafatan. Maqaan keessan eenyunni? Maqaan isaanii eenyunni obboleessa reedi? Atillee badhaasa qabda. Abshir badhaafamuu qaba mucaan kulle. Maal jettan mee? Oye. Maqaa armee kanaa nutti himee. Maqaan kiyya Masarat. Masarat eenyuti? Abdurazak. Masarat Abdurazak. Abdurazak eenyuti? Abbaa langaan na gaafachaara. Araddoodha. Asumaanii dhaamsa tokko qabna kabajamoo dhiifamaa wajjini. Namoonni akka kanaa yakka akkasii hojjetanii baranii haadha kanas mucaa haadha kana gargaarsisaa jirus miidhuu danda'u waan ta'eef wanti tokko akka irra hin geenye isinis qaamolee nageenyaa naannoo isaa jiranitti ayyee galatoomaa ulfaadhaa suuraa waatsaappiidhaan na didee suuraa naa ergaa. Thank you. Daba memberitaa guys, memberitaa tokko. Bakka waa tokko yaaddoon hin jiru amma yaaddoo irraa bilisa ta'an irraa socho'anii gargaarsi ta'uu isin jirtu isinitti kenneeraan sabiyyaa. Inchi daallan. Member guys, member jabaadhaa memberitaa. Memberii kana tuqaa. Iluu solmachaa birrii 20,000 tokko kennu fayyada. Membericha bani kaati. Baanee kunoo jalee jiraam. Warra gastii irraa foloo godhaa mallattoo idoo maqaa fuulduraa balleessan hunduma mana eegalaati. Kun maa gaaffii qabaa kun. Mana foloo godhi ka'ii warra gastii irraa guutuu foloo godhi. Iluu welcome. Daddafaa. Foloo godhaa gargaarsitti ufeera. Ustaaz Saad wanni galee galu nutti himaame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موسى بالله دبقة خاسي والله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم؟ nama hedduun jirra kun Jirra jirra masha Allah tabarakallah. Masha Allah bolii keenya. sheeka kana warra riyaadi namni waan oromi fa beekuun se'a yeroo hedduu maariffaan daawaa godhanii إلى كنوا إلى. نمي والله سيسان يرى. إنسان معرفان. ayyuub jamciyyaa furqaan nu bira jiranii waan haga ammaatti galee barbaadanii Eeyyee. tilmaamamee tilmaama Dhibba lamaaf shantama. 250 eenyu Alex ni Sadiif shantam. sadiif shantama abdi Tokkummaa sadii jedhe. eeshi qo'a kan ittiin dhibba sadii ol. Ustaaz Ahmad dhibba afur jedhe abdiinii fi tokkummaan dhibba sadii jedhan. Sadii ol. Sadii ol. Oliin hin jiru. Oliin hin jiru. Eenyu ajabara. Oliin hin Dhibba sadii. Dhibba sadii. Ati tokkummaa tokko hiriiramu. Soostamsa. Allah maashaa ta'u. Ammasitti warra Galchaame galchaame. Galcha. yaaliin keessan martuu bareedaa xiqqishumaan qattanii 300 fi 800 10 guutte Ana dargate bakka. Ana dargate. Na dargate wanti. Let's go family. Daqiiqaa 30 tun guutin 300. Masha Allah tabarakallah. Family. Tokkummaa argate? Hin arganne wallaahi. kuma dhibba sadii Ana sagoota jiru wayya wallaahi lama shantama jedhe. Dhaayii gadi. Maal sadii matarra argatee dhiisi. Dafa guys. Isa karaa jiru. Dafa guys. Family jabaadha guys. Accountii mi abdi. Accountii tima. Dafa nama dunna da wale na gaba tara waye kana. Dafa dubbadha. Abdii keetaa jiru tokko akkaawuntii akka ishi jedhe sooyye. Kanan jedhu garaana ga'uu dide. Inumaayyuu moo? Ayyee. Ayyee sooyye. Dhugaa taa'ee ilaalee ijoollittiin nama rarte akka isheen itti godhattu. Ijoollee kooti naaf eebbisanii maqaa ijoollee koo 5,010 jedheen isa silaa irratti sadiin kennamini. Kuma 30 kennamini. Eeyyeen. 20 dabalaate 50 godha. Bala. Masha Allah sheesaan viidiyoo bana Ijoollee koo du'aayi naa godhaaf ijoollee koo naa eebbisa. ani abdi hedduu na gammachiifte sooyyeen tuni rabbi isii haa gammachiisu ijoollee isii rabbi umrii isii haa dheeressu ijoollee addunyaan deemtu ijoollee akka aduu mul'atu ila sooyyee ijoollee akka aduu mul'atu kanatti mul'atu rabbi isii haa godhu Amiin. aduun beeki nama maraa walgeetti ijoollee tee nama mara walgeettu rabbi isii haa godhu beekumsaan qabeenyaan dhugaa akkuma qalbiin kee qulqulluu kana ijoollee teellee qulqulluu rabbi isii haa godhu qabeenyi si biratti haa turu umrii dheeraa hedduu gammanne dhugaa rabbi hedduu gammanne namni qabaateef hin kennu beeki namni yoo keessa isaa quuqama qabaate kenna malee abbaan qabeenyaa hedduutu jira waan nu amma guurre kana namni tokko kennuu danda'a garuu qabaatanii fi miti namummaa yoo qabaatan kennanii ati nama namummaa qabu ulfaadhu kabajame umrii dheeradhu dhugaa Amiin. hamtuu ta'e rabbi nun garsiisin Amiin. 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 Galatoomaa dhugaa. Dhiifama walii takkaan dubbadha. Takkaa bicha daqiiqaa tokko naa laadha. Ani waan hin dubbadhu waan sooyyee kanarraa sooshaal miidiyaa kanarraa taasee hin beeku xiqqoo ishee waan hin naasonee fi nuti warra ganda tokkodha. Isa kanaaf hin naasa'u. Ani waan Oromoo gidduutti waa buusu kana waan hin jaallannee fi nama sooyyeen amantaan ishee kiristaana. Kiristaana keessaa immoo amantaa mishineriidha. Pheenxee jechuudha. Nama amantaan illee nama qoodu miti. Sheekoleen hedduun Oromoon manni nyaataa garaagaraa wantoonni garaagaraatu biyya kana keessatti hin banamiin dura bakka namni rakkate tokko itti baqatu Muhammad Aljaziiraa obboleessa keenyaan qabii yeroo gargaarsa isaatiin ta'u qabaate akkasuma yeroo ustaaz ibsaan biyya kana dhufan gaafa jalqabaaf bakki isaan dhaqanii itti simataman mana obboleetti keenya sooyyee mana nyaataa kiilolee achittidha. Mana isheetti namna amantiitiin gargar hin ba'u, kutaatiin gargar hin ba'u, gandaan gargar hin ba'u. Jabeessaa ispeeshaalii warra biyya kana keessa jirtan jabeessaa Sheek Saad du'aayii godhaa fi
nuti gaafalmii keenya lafattuu wal falminaana isi shaadaa faansi qabsiisa jedhee waluma wanneedhaa waliin jiraanna isin immoo du'aayii godhaa fi kana caalaa akka rabbi ijoollee ishee irra ishee jiraachisee ishee sooromsuu qabeenya ishee kennuu isa isheen lafatti gootu caala sooshaal miidiyaa irraa kana caalaa ani sooyyee salafaan caalaa beeka isa kana caalaa iyyuu anis waan itti dabalaaf dhugaa reefu gara miidiyaatti as dhufti gara miidiyaatti ana kanas fide dhufuu qabda waan gootu kana sooshaal miidiyaa irratti taasisuu qabda anati fide malee sooshaal miidiyaa irratti nama dhufu miti hin turre isheenii akkasii galatooma kanuman itti dabaluu barbaade ulfaadha. Anis waa'ee sooyyee waan dabala waa dabaluu qofa miti sooyyee waan Ustaaz Ahmad jedhanii oli wallaahi yeroo achi deeme anis kitaaba koo lammaffaa mana seetinaa eebbisiistee qarshii guddaa narraa bittee ijoollee Oromoo mana nyaataa Oromoo isa jalqabaati kiiloleen namni kiiloleen beekne Dubaay keessa jiru namni Oromoo man ijoollee Oromoo achi nyaachuu qofa osoo hin taane ijoollee danuu kan hojii galchitu kan hojii jajjabeessitu nama rakkate gargaartu sooyyee foloo godhaa jabeessaa sagantaa cidha keessanii sagantaa affeerraa keessumaa biyyaa waan mattan kiilolee geeffadhaa dhugaa rabbii nama Oromoo ijoollee Oromoo amantaadhaan gandaan osoo hin qoodiin deeggartu sooyyeen nama guddaa wallah ijoollee wallaggaati anaa soddaa kooti soddaa waan taateef jejjenaan hin jedhinaa wannan jijee oli sooyyeeni soo itti fayyadamaa dhaqaa jabeessaanii mana isheetii nyaadhaa sagantaa gaggeeffadhaa nama Oromoo sappoorti godhu yeroo nama rakkateef nu birmate kana nuti jabeessuun dirqama keessattuu seenaa Dubaay keessatti mana nyaataa Oromoo ijoolleen Oromoo intalti Oromoo jalqabaaf banamee kiilolee akka ta'e quba qabaadha nama Oromoo sammuudhaan biriiliyaanti ta'e akka taate isinitti muun barbaada deeggarsatti fufaa galatooma. Ani muka mambira dhaqeetanii isinitti mo'aayisi. Yalla guys. Dafaga. Family. Accounting maa qabdi. Dhaabateem gargaarsi. Hai. Miiliyoona tokko inni miti. Ni hojjenna jabaadhaa ima accounting. Tokkummaa eessa. Adeebi abdi afaaniin mokan mubarak keessaa accounting kan kee. Keessan jiru. Abdii culullee abaaboo darbadhu. Family, malo memberi taka. Member family. Memberi tuka. Abdi ke thacho debi yero to kokara accounting ke to kokal chao. Baga abdi memberi kana tuka malo. Accounting chai mi abdi accounting chai. Mube. Tengok aja sih pada kami senjaran koi. Baga gammadde kaaleenca waan qabde galmaan geesse gurbaa kuno harkaan gaanne. Qabame ummata dararu. Ya qabameera baga gammadde dhugaa rabbiititti hawaasni kenna lafarra jirtan banne gammadee wallaalee kuno amma viidiyoo feesbuukaan tiktokiin baxabbaxee dhufaa jira kaan ammoo bareechisee irra hojjedha. Maali beeyta hawaasa feesbuukaan jiru koottaa inni ni jirra mana jeneraal Mubaarak ammati jeneraala bar jeneraala. Ndoo Facebook ilaalis laayivii seenuu laata. Ya akkaawuntii ustaazaa seeraan maxxansinee booda viidiyoo ajaa'iba kana goonee irra hojjannaa. Ummanni kenna warri baalee warri seeraa hedduu ulfaadha. Baaleen kabajatu isiin mala. Namni isii keessa jirus kabajatu isiin mala. Haawwoliidhaaf kabajatu mala. Manguddoof kabajatu mala. Abbootii amantiitiif kabajatu mala. Wal kabajuu qabna malee shira xanneetiniin aangoo kenna ta'eeffadhee nama dararuun hin barbaachisu. Yeroo gabaabduu keessatti wanti kun yeroo lamaa sadii deebi'ee jechuudha. Kanaafuyyuu hedduu galatoomuu qaba jechuudha. Warri seeraa gurbaa kana qabanii seera dhiyeessan galatoomuu qaba. Waan nama gammachiisu, waan nama boonsuudha. Yeroo tokko maali beeyta jiru addunyaa kana keessatti rabbiin rakkoo tokko keessaa gaafa si baasuu fedhu balaa wayii afaan si buusa bar. Haadhatee na tana dararaa isiin ijoollee isii waliin dararamaa jirtu. Azaaba isiin ijoollee kana wajjin argite. Baatee galuu isiin dadhabde kana rabbiin argee abboonatu rakkoo tanaa si baasee gurbaa mujrima kana sababa si godha jedhee rabbi jechuudha. Har'a haati teenna tuni nuti amantiidhaanii waan akkasii keessa hin jirru. Oromoodha bakka afaan keenya dubbatti haadha teenna ayyoo bira isii bira oseene amantiin achi nan qabdu nan holtu bar na nyaachistee na obaas yoo qabaatte. Kanaaf jecha har'a carraa kana rabbiin isii godhuuf nama zaalima kana harka isii buusee jechuudha. Rabbi kunoo carraa isii godhee har'a ummanni guddaa xiqqaa waa'ee isii beekee haadha kaleessa namnuu quban qabne gurbaa zaalima kana rabbi itti godhee har'a kunoo Mubaarak Musammaa bira jirti jechuudha. Abbaa miskiinaa ka jireenya hiyyeessa meeqaa jijjiire. Hawaasa Oromoo kumaatama bira. Sabbar marraja. Faddal. Kunoo galeera. Guddisi Mubaarak. Namni haadha keenya tume summoo. Gabbaayo.
hiikkatee galeera. Mee messengeraan. Ba messenger laak. Mataa tani kaa nan guddisaan. Gara TikTok kottaa bakka. Namichi qabame. Alex ba messenger laak photo. Hiikkachiifamee mana hidhaa galee jira. Baga gammaddan share godha. Baga gammaddan baga waliin gammanne warri gama TikTok warri gama Facebook. Namtittiin messengeraan nu ergime. Akkasii kuno. Mube mee hafi tadhuwaa dhoofadhu xiqqoo. Ishi. Kanaaf kunoo gurbaan isa kanaa warri baalee qaldiin beeku olaantummaan seeraanii kabajamaan qabamee jira. Akka dalageetti isaa kennamee jira kunoo. Irraa hiikame qaallitti isaa osseene. Kana booda mana murtiitiin murteen isa barbaachisu isaa kennamaa jechuu. Amma ammoo wanti nurraa eegamu haadhatee na tana gammachiisuudha. Ka biyya keessa jirtan kan gama diinagdeetiin lafa kennuudhaan gargaaruu dandeessa. Warri seeraallee haadhatee na tana kunoo. Kophaa isiititti qansiraa dalaydee mana namaa keessa ibiddaan gubattee buddeena dhaabee buddeena hojjedha jechaa turte. Dhageettanii waan isiin jette. Dhiitoon jarri wallaahi billaa waytii isiin akkasitti beelahee hate akkas ta'e jettee osoo isiin akkasitti jettu lafaan dhaansan ibiddi kan naqabate jechuudha engatte. Kanaaf har'a baga gammannee uummanni keenya akkaawontii isin yaa himtuu abdiin faa Aleksi faa waan qabdan itti roobsaa. Mubaarakanis waan niyyadhe risiitii masii erga daqiiqaa muraasa booda jechuudha. Habibi. Aleksi nu erga. Afaan bichaa miti gochaanis hin goonaa jechuudha. Nagaatti. Alex Gidabi. Gara Facebook di live ramba e fudden sena. Tole ese. Dafa gaga share goda. Ililcha gammada baga gammadan. በአማርኛ ትንሽ ጣል ሊደረግበት ይቅር። አዎ እየጠየቁ ነው ብዙዎቹ። ጣል ይደረግ። እሺ ጣል እንዲደረግ ከፈለጋችሁ ገስቱ ላይ ያሉት ሁሉንም ፎሎ አድርጉ። የመደመር ምልክቱን አጥፉና በአማርኛ እንዴ እንደግምላችኋለን። እስቲ ገስ ላይ ያለውን በሙሉ የመደመር ምልክቱን አጥፉ። የሁሉንም ቤቱን ደግሞ ሜምበር ሆኑ። አካሲው ነው الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي Ini ergir. kana kan nu jennela Ibsa waajjira baalangaa viidiyoos na ergaa jiru siniifan erga sanas. galatoma wallahi galatoma jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warra gara Facebookis warra gara TikTokis obboleessi gurbaan namichi poolisii dhoofin jedhu haadha keenya lafarraa pushaappii hojjechiisee rukutee garaa keessa dhiitee boqqolloo muka lama ilmoo kootiifan hate ilmaan koo beela'anii jennaan hate utuu siin jettu garaa keessa dhiitee rukutee erga ganama kaanee sagalee ta'uufii jirra gara TikTokiitiin gara Facebookiitiin miidiyaa qabnu hundaan akka carraa ta'ee rabbi nu dhagahee haati keenya gara birrii 300 ol walakkaa isaatii keessa gargaaramteetti ammallee gargaarsi TikTokiidhaan itti fufee jira. Namichi immoo akkuma footoo isaa argaa jirtanu mana hidhaatti galii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu bulchitoonni naannoo Baalee dhugaa utuu isin hin galateeffatin dabarfachuun cubbuudha. Galatoomaa isin hin jenneerra hundi keessaniyyuu sheer godhaa. Namichi qabamee jira. Viidiyoo kana sheer godhaame gara TikTokiitiin hundi keessaniyyuu gargaarsitti ufee jira. Amma akkaawuntii isinitti hima gara hundaanuu warra jirtan nu daawwatartan qabadha. 1,000 haa qabannu akkaawuntii. Qabadha. Gargaara haadha keenya chaalenjii birrii 200 ni qabdu 300 ni qabdu 500 ni qabdu 1,000 46 31 46 84 9
Sa'ad Aliyyi. Akkaawuntichi kan Ustaaz Sa'ad Aliyyiiti. Amma sarara sidii deebi'aa haadha keenya kana gargaarru kuma tokko. Aliyyi eenyuti Mubaarak? Sa'ad Aliyyi eenyuti as jiru. Kuma tokko 46 31 46 84 9 akkaawuntii Ustaaz Sa'ad Aliyyiiti isin jenna galatooma wal faadha namni kumni 12 mee sheer godha ammas. Hawaalaan erga waan ta'eef bilbilan fedha. Warri gara Feesbuukii irratti ni maxxansee jira akkaawuntii harmee keenyaa kun bilbila lama galchaa koomentii irratti nu gadhiisa. 200 kuma 300 keenya irra walakkaa isaatii keessa. Kaayyoon keenya jennoon ahimi maqaa sadii. Dhagaa tokkoon simbira lama. Tokko namichi galii nu ta'e nu kuma 300 keenya irra gargaarsa. Kanan nu barbaannu. Galatooma wallaahi ummata ulfaadha jecha isiniif hin qabu. Daddafaa gargaarsa. Kun akkaawuntii asirra jira. Kuma tokko 46 31 46 84 9 gargaarsa harmee keenyaa. Sa'ad Aliyyi Muhammad jedha. Sa'ad Aliyyi Muhammad. Ustaaz Sa'ad Aliyyi Muhammad jedha. Sa'ad Aliyyi Muhammad. Haa ergamu risiida sitti kum soddoma abdii. Qarshii kuma soddoma dheeraa boo foloo godhaanii Muhammadiin kan. Kuma soddoma foloo godhaanii. Abdii dhani dubbataa jiru warra Feesbuukii. Gara kana kottaa. Talaasaa shii bilool na jabaataa gaa. Kuma soddoma sooyyee kuma 50. Dafa kami maal gurri keenya dhagoo barbaade meme. Dafa akka waa sadaqa kennaan jenne gara Feesbuukiitiin laayivii irra jira gadi deebi warri Feesbuuk nu taajjaba. Kanaafuu daddafaa taaptaaf godhaa sheer godhaa isin immoo sheer godhaa shii gara Feesbuukii. Daddafaa gaayis. Tuusee Kitilaa kan jedhamtu qarshii kuma 10 amman galcha jetteetti Ameerikaarra. Kuma 10 dhageessanii jabaadhaa kottaa gara TikTokii Mubaarik Musammaa jedhuun nama kuma 12 taanee si eegaa jira. Daddafaa gaasiin. Daddafaa Koleettiin keenya tokko hayaatii jedhamtu birrii 3,000 galchitee darasanii na ergiteetti. Maa waraqaa Sa'ad olumatti qabanii du'aa yaa karatu. Waraqaa iddeen kaa'uun dhabeeban. Waraqaa bakkan kaa'uun dhabeeban. Bakkan kaa'uun dhabee waraqaan hin guute. Inni TikTokiidhaan yoo. Bakka keenya dhabne waraqaa gargaarsaa kun riisiitiidha. Riisiitiidha kun. Mubee gaaffii mubee. Obboleessi keenya kunii fi haati kuniif ijoolleen kun tarii nyaata nyaanne mee akkaawuntii irraa fuudhaa waan nyaataa namni tokko haa erguu fi birrii koon kudha qoyi ammuma nyaataa nyaatani mee dafi. Ayyee eenyuun dhaqee nyaata bitu. Dafi bannaati. Obboleessoo motoreenyaa. Akkaawuntiitti kenne dhimme. Ani koo gara magaalaatti deemaa jedheen ture. Motoraan gara magaalaatti akkaawuntii fide dhimme. Uffatatti binneeti nyaata binnee fi hadha waan nyaatan. Koi, mube. Natti me accounti ke red. Natti me. Kuma takka shanta. No. Abdi kanamit. Gargaar. Abdi kanamit. Abdi kesan nargi sinjera boleso. Ergi me. Redisha. Accounti ke kesan nargi ti. Tullu galcha guys. Accounti ke kesan nabarresi WhatsApp iran. Dafi barresi. Nyata. Uffata jolletti. Maalik yeroo hattuchi. Seeraan ala akka namni mootummaa kana jibbuudhaaf sigalee kun siyaasa haadha keenya miskiina irratti miti kan silaa siyaasni hojjetamuu qabu jechuudha. Achuma warra giidoo qaban achitti siyaasa ooltu jechuudha malee haadha miskiinaa tokko ka'ii gangaladhu garaa keessa dhiituun barbaachisu ture. Inni galii ta'eera murteessaas immoo walumaan dhaggeeffanna amma immoo waan nyaatanuuf waan dhuganu nuu bitaa fi nu birrii mana qopheessaa mana kana keessan teessu sabbi gaafa namaa duuluu jedhu waa nama godha akkasi kuno warri gara Facebook share godha akkaawuntii isaanii kunooti qarubaan immoo wallaahi dhabee jira.